Jartii tante tan fuutee jirtu yookaan ta'u wajjin baay'ee jiraatee jirtu jechaadha. Algaa isin waliin irra raftanii irratti dhiira biraa wajjin raftee yookaan argu taate maaltu dhaga'ama maal goota? Maal godha reetta biraa fidadhaanillee? Algaa keetti irratti fiduun siitu ati namaa miti jechuudha. Namummaa irraa si baasteedha. Gizee sangaa ati wanni ati qabdu tallee abu'aa fi ni ariitaan isin jaa tabballaka. Bira dhaqaa maal gaafadhaa? Bareedina sii kana adannaqaan ka? Achi booda galatoomee isin jettu? Galatooma naan jette galan akkanuma nafaanii maaliin? Achi hoo? Jechuun hin gaafadhaan bakka. Maal gaafatta waan gaafatu sanatti isin jedha araara. Wayita sana nuyi feentii ta'e maaliif beekare? Maaliin godhan dhiisetiin biraa ba'a. Yooniin arge yoo xiyyeetti xiqqaatee biraa deemte gaanumaan. Yo, hasho marka funa kama qabna jirta rijalatu khawjata talman oromo ka youtube yiri dima kush horda tayo khari dima gang horda tanja chara bagana ya tayna dudani asin getani asin of getani isin jachata jachara harawan ajaiba way isin qabde jiru fejira chara wonni ajaiba gafii fi devi kolfan isin fito chara akasumas wanna ma yaada nama ka irra baratto jachara tokkofa gafii maalo ka tantate chara dubartii takame yo harasi tate sitti bareedde waan tikafate ka jirata tate akkamiti deemte jana jantaan dubartii tana jedhe gaafadha lama farati demo chara jartii tante yookaan immoo chara akka jartii yaaddo hiriyaa tante tamana takeessa waliin galta yookaan jartii tante wal fuutanii waliin gartan jartii tante yoo nama biraa wajjin algaa tante tirra ciistee saasani argite maal goota jartii tante isaanillee maal dhagahamaa jedhe gaafadheeraan chara sanifoo chara deebii kana mootin hundi keessanuu ilaalaa kolfaan dhumatanii chara hanga dhumatte chara warroonni youtube kiyyaaf haraa taatan asuma like share subscribe ti godhaatanii chara family nuun ta'asin jechaatanii chara asuma chara yaa gaafii ummata show kajedhu tokko chara jammaree ture jiji gaafii gaafadhaa isin jedhee ture chara so isinirraa tureera hin beekaa chara jijis waan tokko waan natti himteerti sanumaaf isinirraa ture isin jechuun barbaada sababbiin isaas jiji youtube irra cufanii jiranii sababa kanaatiin jecha chara xabaqaa maali ta'aa jirti sababa saniitiin jecha isin busy waan turteef chara dhiifama na gaafatteerti namoota wannan kana gaafatelle dhiifama na gaafadhu garuu yeroo gabaabaa keessatti deebisuu fi ni mokkora jettee jirte waan ta'eef chara karanumaan isin hima haga isin nu deebisuu garuu akkanuma shukrii jamaal yookaan immoo abdii fadiis isin fidee dhufaa chara saniifoo chara kanaaf achumaanuu hin daganne yookaan gaafii keessan indaganne isin jechuun barbaadatanii yoo ana maartii biraa fidee isin dhufe gaafii gaafadhaa suniin immoo soofort yoo atantamaan isin deebisee chara karanumaan dhaamsa kee dhaabachuu barbaade ammaaf oduu isinitti baay'isuu chara gaafiif deebii ajaa'ibaa kana chara dhageeffadhaa laalaa itti kolfaatti bohaara koomentii isinillee yoo isin taatan akmaal sin dhagahama koomentii jalatti barreessaa isin jedha wanni koomentiin kaameef koomentii laayikii gammoo tuqa laayikii yoo tuqxan jechaadha viidiyoon kun akka nama baay'ee bira nu ga'u laala namni baay'ee yoo laalee viidiyoon baay'ee jechaadha nullee mooraalii godhannaa kanaafuu kana caala mooro hojjedha jechaadha sanifuu ammaaf kara viidiyoo isin dabarsaa birra kara viidiyoo chaaw yoo yeroo awwaalaati maqaan kee Saddee gameplay Facebook irra naan jaan maqaan kiyya Saddam Usman Haroni akka yoo himi yoom sin jedhe ni sirraa hin xiqqeessee baramu yaatu gana lakkaa'uu deema bara hin fixnee bargana ayyee bakka aswadhaa Mubarak ato Harune Capital Gutu maqaan kiyya Borushee ko jedhama maqaan kiyya Hamzaan jedhama maqaan kiyya Ilyas naan jedhama maqaan kiyya beektumaa ana ummataaf Moozil jedhama Kadiroo ishi gaafiin kee tokko faan jechaadha chiikii wayi baxaa amsa bareedee jirti dubartii wayi bareedee jirti deemtee dubartii san bira deemtee tin jechaadha akkami jana jantaa akkamitti mee wajjinaa suuta deemtee tin jana sin bareedee jirti bakka jana januu feetee jirta akkam jettee jana jantaan yeroo wala birraqee dubbisee achuma best friend ataan nu jeeni achuma booda eegasi waan biraatti jijjiiraan amma fakkeenyaaf beektii san bira deemtee best friend ataan otaan akkami bareeduu nagaa qabdaa hin bareedaa maali jettaa akkas soo jiru jechaadha deemtee tin best friend ataan wetu maaltu dhagaama simayyu no awwal jechuun nambara fa'aa wal qayyarree jijjiirree achi booda isin gaafadhaa jecha laala amma ishi deemtee tin jechaadha friend ataan otaani no awal ya rasulki wal hasaini achboda ya best friend antau jani achboda mo karabrat jira eshi gaafin kee lama fan jartii tante chada jartii tante otaata mana galtu jartii tante sun nama biraa wajjin ciistee soo argite maal goota jechuun wanni hundinuu akka qaba
wanni akkanaa kun ni jiraas namni baay'eenis ni beeka ni jira wanni akkanaa garuu wanni ati godhuu qabdu yeroo sanitti namni kun yoo fadhii kee hin qabaanne yookaan immoo jaallatee hin qabaanne wanni ati godhuu qabdu hin jirtu algaa kee irratti fiduun siitu ati namaa miti jechuudha see namummaarraa si baasteedha gizee sangaa ati wanni ati qabdu tallee abu'aa fi ni ariitaan siin jaa tabballaka. Tabballa kan siin. Isi ariita malee san ariitu. Adeeroo kiyee billa alee kee timshiti timashii dubbiin ni ariitaan siin jaa adeeroo. Eesh minnaas fi. Wama takka tuitu tumtu wama takka. Maaltu fide adeeroo bakka toon magaalaa mi. Yetashaala si gany mirasaa taa'ee qarrisaniitiiti khasira jiru gizee dhufee irraanfatamuun keessatti waan jiraati jaartii teegaatii jabeeffattee qabachuunis utubaan manaasi abbaa manaati nuti hundinuu yoo jabeeffannee qabannee bultiinis jabaatti jenna. Kanuma gafii takkaan isa mataa isaatiifuu qaban. Ana gafii waan gaafatuuf takkan jiru qanii gafii addatti proogiraama godhu akkuma si gaafadhe malee gafii takka nan gaafatin. Laal. Gafii takka nan gaafatin. Namni miidiyaa mirga qabna. Sa'aatii mirga itti qabdu jira sa'aatii mirga itti hin qabne jira. Arabni maal jee dimokiraatiyyatul almaaniyyaa jee adeeroo. Hin beeku arabi. Bakka san gaatii ala jirtaan saa. Karaan isaa sani. Waati akka hangaasa qaraate jechuudha naa dhageeyu akka hangaasa qaraate. Qaraatii barqas. Yaa barqati. Innaa akkasii wanni si qabu aruuza kee yoom dhufna yoom goona. Aruuza kee inshaallah waggaa sadii booda. Namni hedduun riidii kana Keeniyaarraa biyya durra warri riidii na gaafattanis warri hedduun keessaa naa barreessan yeroo hedduu isaa wajjin nu agarsiise wal nu agarsiiseettan nu har'a isa bira dhufeetiin jiraa'u gaafii isa gaafattan keessaa naa barreessaa tasjaalatu jira garuu jaartii qaba jeetiin himee fi humaan qabu lattanyaan taa'ettee. La ani hin jenne jaartiin qabu hin jenne abbaa kee. Jaartiin qaba. Niin qaba jeen jee baran. Afaan Oromoo kan beekasa. Aboo akka itti sirbinu laddaata hangaasaa sanii. Maal gootanii maal? Akkasii innaa jaallatamoo fi kabajamoo mucaa keenya kana cinaa dhaabbaddaa nuti ijoolleen Oromoo rakkoo nuti qabnu maali ni beeytanii yoo waan keenya nama afaan keenya dubbatu taate gargaaruuf fi cinaa dhaabbachuuf silaa amma sababa biraa ta'e banuuf zaadheeraa laaluuf waan hin taane illee yoo ta'e laaluun nun dhibu si galee innaa asumarratti yeroo hedduu dhufeetiin yaada kiyya kannachuufadha nama Oromoo takka irratti haa wal kaasnu mucaan kun yeroo hiriiraa yeroo bakka hundaa yeroo ijoollee gandaa yoo waan takka qabaanne ilmaan Oromoo nu cinaa dhaabbata piliis yoo dandeessan sheer godha yuutuuba isaa irra tuqaa hin kafaltan waliif halaallu walaa guddisnu. Nuti nama booda wani nu hambise takka hin jiru silaa amma ilmoon faranjii takka asirra dhaabbatee waraabee Oromoon faranjii marsitee eediin kana waan ta'eef nutis walaa gargaarru akka biyya jiruttis bakkuma hundaa'u yuutuuba keenya haa jabeeffannu riidii kabbaar sa'u jaaniini. Artistoota keenya fakkeenyaaf jechaadha akka caalu kana erga du'e hin boo'inaa fi oxawwalaa jabeeffadha. Taa caalu ta'u insaa. Laa taa akka caalu sin jedhe. Taa akka caalu ni beenaami Oromoon teenya. Oromoon teenya maali beektaa erga duute oxawwalaa maan jabeessin. Namuma fadheehu gizee du'ee qabri deemu si faarsanii dibbeessitu mana adeeroo faayidaa takka hin qabuun sin jaa tabballaka hin jiru barata laabaan jiree taphatanii maaliif jennaan nama odoo jiruu gargaara wal cinaa dhaabbadhaa wal jabeessaa mucaan kun amma yoo yuutuubarraa dhabame aboo dhabamte san booda booya hogguu duraatu isan laaluu bara akkasi eegaati dhabamte booda si barbaaduun faayidaan qabu hanga dandeenyutti ammoo wal cinaa dhaabbannu walaa gargaarru ilmaan Oromoo waliyaa sheer godhaati wal jabeessaan isin hin jaa takkittiin dhaammadhu tanaaf nafxanyaan nu tuffattee sabni nu geenye hundi nu tuffatee yuutuuba nurra banatee nurra qoosaa jira maaliif miidiyaa keenya waan nuti hin fardeessineef nama keenya ka kaameeraa qabu gizee kottu waan takkaan si gaafadha jee dheessineef si galee ni dheessina duudarraa galla adeeroo kiyya hin jiru ana hin jijjiiramu as bayiitii waan yaada qabdu nama keetiif dheessi jechiin qabnu kanuma ani yoon emooshonaala ta'es dhiifama nutuma warra wallaaffise kanarraa na aarsite dubbiin nuti walaa cinaa dhaabbannu walaa guddisnu mucaa kana Instagram isaatis riidii jaati seenaati. Riidii maa gaangtu. Yaa na akkanatti itti akaakoo kee yaa min jenne baran riidii jeetiin dhiisee. Riidii jeetiin dhiisee maqaa akaakoo keetiin yaa min. Dubartiin takka bareeddee jirti. Baay'ee maana si bareeddee jirti. Deemtee tini silkii irraa fudhachuu barbaadde jirta. Bira geettee maal jettee tini wajjin haasofta. Nin dubbisan. Dubbiste ishee haayee taane isilleen haayee sin jette. Achuma maqaa gaafadha. Achi boodoo. Lakkoofsiraa fuudha. Laa waan isin jettullee deebisuu qabda kaate laalle. Haaya akkamii maali baqa akshinii ofii kan keetti mul'iseetiin akkamii wajjin haasofta. Jechuun gaagis man bara dhaqeessan naa dhufa. Akka ammaa bakka na jeemuu danda'u. Laa himuu qabda malee akkamiin himni ati amma waan siiki wayii yoo bira jiraatan haaya akkamii bareedduu qabda fayyaadha akkamiin bareeddaa maali jetteetiin achi booda itti seenta karaa duubaatiin. An akka fi yaarate chaatoo.
أنا موت وقت بيخو جرمان لكفا جنتي جرا يا لكفا مثلا سنجرا بار لكفا مثلا خا بريدو منام فايتة بسيس بودا قد يسين سراي شفت بودا لك سرافوت إيش رافوت بودا شيء بريدا قافين كي لما فان جارتي مثلا تيتان أو تمانا قلتو يروجي براو جرفته بق وام برا والقرا يراني جري على براكس يراني أك يورجي وانا سند مال قط I think jartii tiyata keegaan algaa khiyarratti argitaka wayna ngoruu danda'u jiraate waan isin dhiiraa jirafteef jartii tiyasan ari'uun qabuuni because tokkoffa taradaamuuf hin qaba eega maalirraa akka waan san goote beekuun qabaan waan yoon dhugaan kaniin jaaladhute waan jartii tiya algaa irratti arkeecha hin hariyoon dhugaan siif himaan kuni jaalala soonteen abibi kuni waan biraati kwa ani fakkeenya magaru akka nama tokkootti takka dogongortee dhalaa biraati yoo jirafteen beeytuuni hin beeku jaartii tiyan ala maal gatarab neba ho kuni yaada dogongoraatti I think dhiirti takka waayyuu taradaamuuf qaba garuu isi waan irraa rafte namni takka dogongoree jira dhungaatii keessatti waasii godhuu jiraani namni takka akka malee godhee dhawa jirafuu danda'an eega waan sam hubatte boodatti kaata malee lafaa kaatee ajjeesuun fide waa godhuun I think annatti ulfaataan kanaafuu mata kan goot namaan dhugaan jaaladhu waan takka niin godha jee yaaduun garuu yoo isiin ka jaalalaan fiddeena gubbaa wajjiraftu taate isiin adda ba'uu maradhaan malee waan takka godha irratti yaaduun isumaan addaan ba'a wanni godhoo jiraate. Awoo ani beeku awoo jaarsaa kana hana rabbisni haa jiru maraaf wallaahi jaarsaa kana rabbisni haa jiru. Bee warri shamarranii akkam yoo ta'u warri dhiiraatu akkam gootan balaaxaa osoo hin ta'in saadde I think dhugaa yoo dubbannu taate dhalaa takka takka dhiirtii amala adda addaatiin godhee wajjirafuu danda'an osoo garuu waan san hin hubanneef isiisan ari'uu hin qabuun tokkoffaa taradaamuuf hin qabaan micoon tun maayira akkamitti karfuu dandeessu dhugaa yoo isiin kana himtu taate dhugaa siisan nin furadhaan garuu fuula duraa nin gorfadhaan guyyaa tokkicha saniif waan takka godhuu hin danda'uun. Achirratti chilootaan qabduun isaa keezi biraan seeniin kaasisa keezi biraan seenii ennuu namaaf nama wal lolsuusin achi deemati. Borisheekoodha ashii borisheekoo gaafiin kee kan walaachaadha dubartiin takka baay'ee bareeddee jirti. Deemtee tani jecha dubartii tana akkamitti deemtee janajjantee silkii irraa fudhatame achitti bakka asitti kaafattee jirti siigalee raamii deemtee silkii akkamitti irraa fudhatte. Yeroo duraatiif hoggaan bira deemee dura hin dubbisaan haa ijaanii yoo ammoo dhalaa teenya taate immoo dhaqee akkam nagaa fayyaa jennii gaafadheeni garuu ni bareeddaa akkamii silkii naa kannuu dandeessaa ijaanii yaa okee silkii keessii kannuu hin dandeeyaa yoo kanaan jettu ta'e silkii san irraa fudhadhaa gaasan boodanumaaf silkii isiitti walii hafe waan biraa maaliin godhaa. La awwaala deemtee ni bakka haayin bareeddaa maali jettaa maali ittiin silkii ni lakkaftaan dura haayini bareeddaa hedduu dasnee jettee naa qalbiin hafuute kanaafuu waa hundaafuu ati wal barannee akka saahiba waliin taanaa jettee yoo feete irraa fuute waan hafe egaa saahibummaa booda waan bira jiran waa hedduu jira akkana jeesee himuu hin danda'u. Duubaan itti seenta. San booda duubaan itti seenta hogga walii galte ni bitatta mana ni haamta akkas dubbiin dhumatte achuma. Awoo tani tun tanaa taateerta wallaa iliyaasu eessi gaafiin kee lammaffaan jechaadha. Jaartii tante ta waliin jirtu jechaadha oo taate mana galtu namni biraa waliin ciisee yoo kasee eegu taate mee maaluma goota dhiisaa fi illee maaluma goota. Yooni arge yoo xiyyeetti xiqqaatee kan biraa deemte gaanumaan. Akkuma kana caalame jeetu. Harkuma kanidha. Mee wallaahi. Wallaahi. Takkan godhu. La ilaaha illa wallaahi ana sootee faasiidhaan sitti waan ajjeetan fakkaata. Jechuun jaartiin yoonni si bira kabiraa fiddeef uumarraa irra ta'ee jira jechuun si galee saniifuu numa dhiissan. Ammaatti nubbata. Jalumaa baatee deemta. Jalumaan bee deema. Rahaa isaanii haa qaxxalan isaan. Karam deemaa jira alamni kun karam deemaa ta'e kee tokkoffaan haruun israa jammaraa jechaadha. Dubartii takkasii bareeddee jirti. Kama dhugaan kana bakka asii seentee jirtee jechaadha achi bira argitee tani ilaaltee tani jechaadha. Janajjanoo yoo feete akkamitti silkii deemtee tani irraa fudhatta dubartii sana irraa. Ana are haruun eetti yaad. Mubaarak. Ishi intala gamta akka bareeddi. Si seenteerti bakka si bareeddeerti anatti si bareeddeerti. Feenti naqaluu dhugaan. Mee akkam jettee taniin feenti mayyuu naqaltee tan gadaggadeetu bira deemtee akkam jettaa? Bira dhaqaa maal gaafadhaa bareedina sii kana adannaqaan ka. Achi booda galatoomee sin jettu? Galatooma naan jette galan akkanuma nafaanii maaliin? Achoo jechuun hin gaafadhaan bakka. Maal gaafatta waan gaafattu sanatti misin jedha araara. Wayita sana nuyyuu feenti ta'e maaliif beekare? Bareedina sirraa. Eega. Araara biyya akkana guyyaa takka mara fikirii namaan seenu. Yaa hin seenu garuu maa ka ijaa tokko hin jiraa miti reema. Saniifuu ati mee akkam jettee haasootee feenti masaniinuu haataa sin jedha. Nagaa gaafadhaa. Achi booda. Nagaa duubammoo waan isii gaafadha kan. Silkii moo? Qabdamoo hin qabduudha. Ani eeshi.
Egaa si bakka si argee naa taate manaaf si barbaada isheen eettaadha. Ayyaa adoo jaarune. Intala bareedu takka yeroo arge. Yaa deemtee tin jechaadha bakka asi bareedeerti si galee raami. Deemtee itti tanarraa silkii fudhachuu qabattee deemtee akkamitti janajjantee silkii irraa fudhatta jettee sinirraa. Haalaan bareedu akkamiin bareedaam jedhaan. Galatoomii sin jette isheen. Awoo galata bichaan ibsamu wanni kee jedhaan baay'ee bareeda. Kanaafuu maal si naa godhu sin jette. Baay'ee natti baadhee jirtaati nama qabdamoo akkam naa ishee ta'e manaaman yaa. Yoo naman qabu yoo sin jette hoo. Ara taatee miira dubbii na hoo kottu jedhaan hoo siif jira akka puuphaate si kunuunsa jedhaan. Qoy achi ishee gaafii lammaffaa isin lamaan ifoo chaadha. Jaartii tante tan fuutee jirtu yookaan ta'u wajjin baay'ee jiraattee jirtu chaadha. Algaa isin waliin irra raftanii irratti dhiira biraa wajjin raftee yookaan argu taate maaltu dhaga'ama maal goota? Yaa'u akkuma nama kamuu miirri guddaa jechuun aaruu danda'a. Aaree waa gochuu danda'a yookiin of tasgabbeessee dammoo addumaan ba'uudha bakka. Amma booda sin barbaadu si arguun barbaadu narraa deemiidha. Kun erga eegas walitti deebitanii sa'aatii sanitti maal goota? Sa'aatii jaara kana seenuufi danda'a. Akka seenuuf hin beeku waan harkaa qabuun dhahuu danda'a yookiin ammoo wanjiraabii boksiin seenuufi danda'a. Kanaafiyyuu dhalaan jaartii isaa taatan of eeggadha. Dhaamuuf illee waan jiru jechaadha. Ayee boroo taayigaa Ozel. Isiin dhawu isiillee dha'a. Isiin dhawu yaa shamarran waan taateef ani hin beeku waan godhu. Ani garuu isii malee hin dhawu malee isan dhawu. Isan dhawu walillee yaa'u isa dhahuu danda'a garuu. Isa dhawu danda'a. Hin beekamu beektaa lachuu walirra qabee dhahuu danda'a. Oshi gaafiin kee tokko fanya jechaadha. Dubartii wayii bareedee jirti kan dhugaa janajjanuu barbaadee jirtaanii deemtee bira deemtee akkamitti janajjantaan? Akkaataan itti fudhadhoo jiraate fakkeenyaaf amma isiyyoo isin natti bareedde suutuma jedheetti man jechaadha bakka irruma naannaa jalqaba irruma naannee irra naannee jechaadha. Mee waan akkana waa si gaafachuu barbaade na gargaaruu dandeettaa minaa jedhee gaafadha. Tiyyoo isin kanaan jettu taate abboo na gargaarii ani bakka kanaa dhufee bakka kana nageessuu dandeettaa jedheen akkasumatti itti haasee silkii irraa fudhadhe galatoome jedheen biraa deeme. Eegisanii ammoo itti galee inchaataaf. Inchaataaf jecha kun immoo jinjana haaraa kan adda ta'e jechaadha. Okay Hamza gaafiin kee tokkoffaan jechaadha. Dubartii wayii bareeddee jirti janajjanuu barbaaddee jirta deemtee bira geettee akkamitti janajjantaan? Garuu janajjanu haa dulloomeetiin jira. Laala amma janajjan. Janajjanuu dulloominatti janajanuun kun ni taasa dadhabeetiin jira beete. Isoo ijoollummaa keetii sin jedha. Osoodha kunam. Aboo ijoollummaa sanitti gaasaatis gaafaan ijoollee ture hariifa kanaan ture beete. Hayyee. Chiikiin tun gizeen anda bareewu karaa dhaabbattee akkana hayi sin jetti. Shaarukii kenna. Wayyaa rabbii dhiisime. Magani. Shaarukaan ati ittiin irratti hin dhiibini ta shaarukaanii maqaa san fudhattee bara. Mi'atummaan maal ittaan amma jaartii san bira deemtee akkamiin janajjantee silkii san irraa fudhatta? Yeroo ammatti illee jaartiin qaba. Warri yuutuuba irratti hordoftan jaartiin qaba. Ni beekanii. Abbaa ilmaan lamaati. Janajjanullee fixadheetiin jira. Yoo tana booda ilmaan kiyyaafaa janajjanan karooraan kaayaafaa malee. Daa maaliif akka jawaarna taataate? Ani kan sin jiraa jiru gaafii natti hin dhiyeessin kan sin jiraaru deemtee akkamitti osoodha bara osoo jaartii qabaachuu baattee bakka. Yaa osoo jaartii qabaachuu baattee akkaataan itti wajji haasoftu adeemsa nama sayyoo dubbistee akkaataa isii itti fidheessituu jira lafaa kaatee oduun ta'in dubbisteen akkamiin nagee fayyaadhaa maali naan odumeetu silkii durallee instaa gaafattee maal jettee san booda wanni hundinuu dhufa. Jaalalti barana sooshaal miidiyaadhaan taate hellettu. Sooshaal miidiyaa irratti deebitee jirti. Namni hedduun jinjanaa fi waan hundaa feesbuukaan taate haa isin jette akkamiin nagee fayyaa san booda jinjanaadha. Dhaabbatee jira na akkasii dhiisamee jira si jaaridhi. Bakka baay'ee keessi deemsa jaartii qabu waan fakkaate baashee jedha. Ishii gaafii lamaffaan kiyyeemmoo jedha jaartii matan teetan. Jaartii qabdaami jaartii matan teetan. Dhiira biraa wajjin isii raftu osoo argite. Algaa keetii irratti ka ofiin keetii bitti irratti. Isaanii wal rafaa jiran osoo argite maaluma sidhakaame maaluma goota. Maal godha reetta biraa fidadhaanillee. Ijaa kan keetiin akkana argiteetiin sa'a sanitti maal goota? Sa'a sanitti bakka wanni na dhufu jechaan algama san irratti isii biratti nama biraa fidachuu. Jechuun harki taraa wal dhiqaa mitiire. Kan arge isiin illee agartu irra fidadha kaanillee. Aawoo laataa teerta kanaan jecha wallaa hoodha naataa teerta kanaanatti. Haa ta'u. Keessaarraa yaada garummaa qabuun qabu. Isin fidattee anis ciiseen buluuf akka isin na gubdetti ni guba jechuudha.
Akkasii si gubdee gubdee. Gubatu na gubdee akkamitti isin illee tettee jiraatti nagaa naman. Akkas taatu innaan keessan illee kan adda taa gammaa darasii namni deebisne gaafii kana isin galee. Gaafiin kee hawaalaa caalaa dubartiin takka baay'ee si bareeddeerti akkana argitee jirtaa bakka mucattii tanarraa deemee silkii fudhachuu fedha'anii itti kaafadhee jira. Saniifoo caalaa deemtee itti tanarraa caalaa akkamitti silkii kana deemtee janajjantee irraa fudhatte. I think suni qalaalin isin jaa namni takka dhalaa laaleeni akkamittiin irraa fuudha jee yaaddawaani wanni godhuu qabdu yoo jiraatte beekaatii faa karaa achiin dabartee dhuftee irra gufattee wayim waafaa harkaa dhoytee sooriyateeni wal baratteeni irraa fudhachuu dandeessan. You know wayim dammoo. Oota itti wal barattu san akkam jettee wal barattan? Dhalaa takka ogaa wal barattuun deemtee wal haa barannuun jettuun egaa wayim itti gufattee wal barattaan wayim dammoo filima takka yaaddee uummachuu qabdaani. I think dura nama karaarra wal agartuu fi wayim akka iskuulaa taate qallaali wayim dammoo nama takka ogaa karaarratti wal agartu yeroo duraatti dubbisuu yoo dhalaa yoo dubbisa si jala waan deeffanne jecha itti gufattee dhiifameettee wayim isii faa waarkaa lafa darbitee fuutee kan taaf wal barattaan I think. Achi moo haaya kan bareeddu maal isin jettaa ati nagaa isin jetti maali isin jetti achumaan akkasuma faayitaa akkamitti deemta? Ay bareeddu kana osoo hin jahin yeroo duraatti dhalaa yoo faarsaniini innis duraame akka mootiitiif ilaalan iftuulan. Kanaafuu I think wal baratteen jitsuufiin kee harkee akkamii barreeffamuu ni dandeessa maatimaatis fa'aa ni dandeessa jettaan. Yaa yoo gobazi taate okay si ilaala dafee asirrammee nambara kee barreessiin akka dandeessottee qallaalitti irraa fudhachuu dandeessa. Kofaltee sii kan ittiin dhalaa yoo nambara kee barreessitee waan siin barreessine jecha maatimaatis jabduudha jettaan okay miyoo maatimaatis jabdu taate nambara kee dafiitti asirra barreessifaa jetta. Ni galaafachuu isiis I think. Dhalaa kun jinjana haare aboo kun jinjana haare wallahi anaafu barumsa naa ta'eera kun naa ta'eera naa barumsa jechaadha. Kaanii warri chikotaan jiraame nambara kee naa kannetteen I think ni jiraame ifa kaabatan kan si jaalatanii dhokoo ifatan dhalaan sitti baafachuu waan hin beekne jecha waan ati deemtuuf waan galu jecha kofalteetuma sii kanniti siinuu bakka jiraame karuma qallaaliin irraa fudhachuu dandeessan. Ishi gaafiin kee lammaffaan maali beektaa? Jartii tante fuutee yoo jiraattaa jecha yoo wajjin bakka waliin dabarsaneerta laafii jartii masan ta'aa jennu jechaadha. Jartii tante mana keessatti jartiin tante dhiira biraa wajjin algaa ati irratti waliin raftan irratti dhiira biraa wajjin yoo raftee argite akkam maal si dhagaama akkam goota? Okay jaartitiyya nama biraatti waliin ceesoo jirti. Irra geetteerta ijaan isoo akkana argitu bakka isuma jaraa waan san wal godhaa jiran irra geetti. Yeroo sana maaliin godhani beektaa? Nin laaladde waan dhoowni naa ta'u yoon argadde nin dhawaa yoon taane isaan lameen nuti hin dhawu yoon taane dhagaa takkaan lama dha'ii jiraame takkaanin sooba takka waan takkaatiin isaan lameen dhawaan. Gijama takka yoo waan ittiin dhawsan yoo hin jiraatin baateetuma tartamoo? Wallaahi dubbii ulfaattu garuu maaliin godhan dhiiseetiin biraa ba'a. Gaafiin kee lammaffaa jechuun maali meeshaa jaartii tante sigalee jaartii tante waliin wanni jirtu jechaadha waliin jiraataa jirtu jaartii tante jechaadha jaarsi biraa osoo dhufeetiin isirratti wanna san godhee jaraa waa san wal godhaa osoo argite jechaadha mii maal sitti dhaga'ama innaa maal goota deemteetini. Indi isaa akkasumatti hin tuqu. Amma takka hin tuqxu? Yaa biraa ba'ee deema fa'aa. Isallee hin tuqxu isiillee hin tuqxu? Hin tuqu yaa. Ara cakkaanyiidha. Ora kan tahu? Ayah sih bro, galau tuh ya. Gafin kaya kan rumah setahu tuh bro. Capital go tuh Instagram mereka capital go tuh orang biasa macam ada. So gafin kaya awalnya capital oke mi. Ciki tak kasih galera me cara. Do berarti tak seberede jerti kamu uga kan seberede jerti aja berada apa jerti cara apa DMT jenak jentis lagi kita kaya rafu do fete cara. Akam itu DMT tenis lagi rafu tadi mi. Maal jedhee irraa fudhadha beektaa bira dhaqee haa akkam nagaa qabdaa jedheeni. Nagaa qaba galata rabbii akkamii. Okay obboleettiitis akkana fakkaata wal barachuu dandeenya jira. Eesh achi boodoo. Achi booda wal barannaan ka. Laan obboleettiin ta'in fakkaadhu yoo sin jettu. Maazarii na fakkaataa jiraan. Maazarii illee fakkaadhu sin jettu. Fakkaata jiraan. Maalitti beekta sin jettu. Maazariitii yaa bar. Achi yoo akkam goota shi boodoo. Achi boodamu. Silkii irraa fudhadha kaa bakka naa silkii wal barachuu dandeenya jennaan silkii isii gaafadha yookiin Instagram isii bakka irraa fudhaa achi booda jechuudha. Yookaan jaartiin ta'e yookaan jaalallee san ta'e jechaadha. Algaa keetti irratti ka isin waliin raftan irratti dhiira biraa fiddeetini isii rafaa jirtu isoo argite maal si dhagaama sa'a sanitti maal goota? Badika kun amma ajaa'iba kaamboo nama shakkullee hin qabu beektaa mubaarakii jaayilaan kana yoo ta'e malee namni dafa akkasitti illee jireenya yaadu. Laa osoo jiraate akkam goota jaraa algaa kan keetti irratti wal baxaxaatu soo argite jechaadha maal si dhagaama yookaan tumta yookaan ajjeesta yookaan maaluma goota? Dhiiseetumaan biraa abbaa dabbo karaa baharaa kanaan deema karaa Suudi Arabiyaa. Araba paraa karaa Suudi tachi qayyarte. Yaa. Yaa. Uummata kan gootacha. Uummata kan goo. Dhiiseetumaan deema biraa. Dhiiseetumaan biraa deema. Yaa abaduu nana gartuu. Ashi bro ya wae galo to kun adda di yabu yabi galo to ya ka ashi bro
So saniifiyyuu jechaadha wanni kun amma akka isin tole abdii guddaa qabaachaadha isinis jechaadha koomentii keessatti jalatti nu barreessu hin dagitana maal akka isin dhagahamu isin barbaadeetaniin warroonni haaraa taatan viidiyoo kanaaf share subscribe like maali kana nu boosa isin jedhaatin jechaadha subscribe kana kuma ibbata akka goonu please akka nu more hojjennu subscribe nu baay'isa view nu laala isin jedha karaa nu man jechaadha ammas itti aansuudhaan gaafii deebii ajaa'iba kabraalee isin qabadhee hin dhufa isin jechuudha diraamoota garagaraa akka duraanitti isin qabadhee hin dhufa garuu wanni ani diraamaa gadhiisneef yookaan hojjechuu dadhabeetii miti karaa nu maasinitti keemo jechaadha hin qaba viidiyoo babbareedaa jechaadha ka namni ilaaleetiin itti kolfu jechaadha garuu hagammaa gadhiisne maaliif akka tanjaa jechaadha as tokkochee godhuuf gadhiisee ture jechaadha garuu namni kuma lama kuma sadii kalaalu taate chaala moraali nama caba sini galeera macha namni akka hojjetee fiduu suma beekan yoo view nagana ka diqqatu moraali nama caba sanifu like yoo tutan garuu video sun nama baay'ee bira waan deemuuf please like godha isin jechuu barbaadeetini maalifu oromoo waan ta'eef isin immoo support na godhuun dirqama keessanii anillee waan oromoo arti oromoo guddisuu hojjechuun dirqama kiyya waan ta'eef chaala nu yoo waliin guddisin amba deemee guddisuu irra of walee haa guddisuun isin jedha galatoomaa ulfaadhaa warroonni youtube kana ilaaltanii ammaaf like share nu gootan subscribe nu gootan galatoomaa ulfaadhaa yoo isin ballees dhiifama isin jechaatiin jechaadha ammaaf torbe gaarii guyyaa gaarii halkan gaarii isin jecha ana riidii maaggan yoo haa riidii maankoosh turtii ta'an haga wal arginutti nagaatti isin jedha birra ciao. All set. Pull up. Records on, riding around in a coupe. Pull up.